Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii yuutuubii kana. Ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan isinii qabadhee dhiyaadhe waa'ee dhimma baay'ee murteessaa ta'e fayyaa daa'immanii keessatti dhimma yeroo ammaa baay'ee murteessaa ta'e waa'ee furdachuun ulfaatina qaamaa hamaa qabaachuu daa'immanii jechuun waa'ee dhibee obesitii jedhamu kanaati. Yeroo ammaa kana akka addunyaatti furdachuun ulfaatina hamaa ta'e qabaachuun daa'immanii haala baay'ee yaaddessaa ta'e irra ga'ee jira. Biyyoota guddina irra jiran kan akka biyya keenyaa keessatti illee naannoo magaalotaatti haala yaaddessaa uumaa jira. Haala salphaan yoo ilaalle furdinni kan dhufu sababa wal madaaluu dhabuu hanga kaaloorii nyaannuu fi hanga humna baasnuu irraa kan maddudha. Ulfaatinni qaama daa'immanii wantoota armaan gadii irratti hundaa'a. Isaanis gosa qaama uumamaan daa'imni tokko qabu. Lammaffaa fedhii nyaataa daa'imni sun qabu. Sadaffaa hanga nyaataa isaan argatanii nyaatan. Daa'imni tokko fedhii nyaataa qabaateef hanga inni argatu ga'aa ta'uu dhiisuus isaa olis ta'uu danda'a. Arfaffaan gosoota nyaata isaan naannoo irraa caalmaan argachuun nyaatan. Shanaffaan akkaataa sosochii qaamaa isaan taasisanii fi kan kana fakkaatanidha. Daa'imman biratti haa heddummatuyyuu malee namni kamuu amala waan mi'aawaa fi nyaata ashaboo qabu jaallachuu qaba. Haa ta'u malee wantoota akka kuduraalee fi muduraalee ta'an kanneen dhandhama akkasii hin qabne suuta xiqqeessanii kennuun akka shaakalan taasisuun fedhii isaanii wantoota kanaaf akka dabalu taasisuu murteessaadha. Daa'imman ulfaatina qaamaa hamaa ta'e akka qabaatan kan keessa daa'imman ulfaatina qaamaa hamaa ta'e akka qabaataniif wantoonni saaxilan hedduudha. Isaan keessa kanneen gurguddoo ta'an kanneen armaan gadiiti. Haala jireenyaa fi haala nyaata daa'immaniiti. Haala jireenyaa yeroo jennu haalli jireenyaa yeroo ammaa kan ariitiin guutame waan ta'eef maatiin hedduun nyaata manatti qopheessuuf waan yeroo hin arganneef nyaata adda addaa kanneen warshaaleetti oomishamanii qophaa'uun salphaatti argaman bituun daa'immaniif kennuu filatu. Kanneen kun immoo furdinni qaamaa hanga barbaadamu ol akka dabalu taasisuu danda'u. Haalli jireenya daa'immanii yeroo ammaa kan taa'umsa yeroo itti baay'atuu fi sosochii qaamaa hin qabne ta'ee akkas ta'aa dhufeera. Daa'imman yeroo ammaa yeroo dheeraa taa'uun TV ilaaluu, kompiitaroota adda addaa ilaaluu, tapha viidiyoo adda addaa taphachuuf kan kana baay'isanidha. Daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko hanga waggaa 5 ta'an sa'aatii dheeraa asiif achi fiiganii taphachuu qabu. Kanneen umuriin waggaa 6 ol ta'an immoo yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii tokkoof sosochii qaamaa taasisuu qabu. Kun ta'uu baannaan carraan ulfaatinni qaamaa hamaa ta'e qabaachuu isaanii ni dabala. Akkasumas ulfaatinni qaamaa kan sanyiin dhufu, kan jenetik dhufu jechuudha. Kun kan jira. Gosti qaama daa'immanii uumamaan qabanii fi haalli itti isaan gosa soorata cooma ta'e itti kaa'anii fi itti fayyadaman amala sanyiin dhaloota tokkorraa dhaloota birootti darbuu qaba. Kanaaf yoo maatiin fufurdoo ta'an, yoo maatiin ulfaatina humnaa olii qabaatan, daa'immanis carraa isaan ulfaatina cimaa qabaachuu danda'anii ni dabala jechuudha. Inni kaan haala maatiiti. Haala daa'imman itti sooratanii fi sosocho'an sosochii qaamaa taasisan yeroo hedduu kan maatii isaanii wajjin wal fakkaatu ta'a. Yoo maatiin sosochii qaamaan taasisan ta'e daa'immanis sosochii qaamaan taasisan. Yoo maatiin nyaatota samsamanii dhufan nyaachuu baay'isuu ta'e daa'immanis akkuma kana baay'isan ta'u. Akkasumas yoo maatiin taa'anii yeroo hedduu televezyiinii fi kompiitaroota adda addaa ilaaluu baay'isuu ta'e daa'immanis kanuma. Kanaaf haalli maatii baay'ee murteessaadha. Qabxiin biroon hirriba gahaa dhabuudha. Qorannoowwan akka agarsiisanitti hirriba gahaa ta'e rafuu dhabuunii fi hirriba ciccitaa fi boqonnaa hin qabne rafuun amala furdina qaamaa akka dabalu taasisuu qaba. Daa'imman ulfaatina qaamaa hamaa ta'e qaban dhibeewwan hedduuf saaxilamu. Isaan keessaa dhibeewwan furdina qaamaan dhufan kanneen akka dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee onnee, dhibee yeroo rafan kurruufuun qilleensa baafachuu, fudhachuu, dakkachuu kanneen kun baay'ee ol ka'anii mul'atu.
Akkasumas daa'imman furdoon dafanii waan dheerataniif umurii isaanii malee mallattoo dargaggummaa agarsiisu. Kun immoo ilaalchi isaan ofiif qaban gad bu'uu fi dhibeewwan xiinsammuu biroof akka saaxilaman isaan taasisa. Egaa dhibee kana itti wantoota maatiin taasisuu qaban gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Jalqaba maatiin daa'immaniif fakkeenya ta'uun akkuma maatiitti nyaata fayya qabeessa ta'ee fi sosochii qaamaa taasisuu qabu. Lammaffaan yeroo daa'imman badhaasan amala nyaata mi'aawaa kennuu dhiisuudha. Maatiin tokko daa'imman waan gammachiisu waan isaan gammachiisu yoo dalagan nyaata mi'aawaa ta'e bitanii kennuufiin akka badhaasaatti lakkaa'u. Gochaan kun gocha daa'imman akka qaamni isaanii furdina hamaaf saaxilamu taasisuu waan danda'uuf daa'imman badhaasan nyaata mi'aawaa kennuun badhaasuun amala gaarii miti. Sadaffaan amala hanga meeshaan isaan irraa nyaatan duwwaa ta'utti akka nyaatan taasisuun gaarii miti. Kanaaf daa'imman yeroo isaan ga'u nyaachuu akka isaan dhiisan eeyyamuu qabna. Amma nyaata bakka sana jiru akka isaan fixan taasisuun daa'imman akka humnaa ol furdatan taasisuu danda'a. Sa'aatii dheeraa TV fi wantoota TV fakkaatan kanneen akka kompiitaraa, viidiyoo geemii adda addaa akka isaan fayyadaman akka isaan ilaalan taasisuu dhiisuudha. Qabxiin biraan TV ilaalaa akka nyaatan eeyyamuu dhiisuu akkasumas TV kutaa ciisichaa daa'immanii kaa'uu dhiisuudha. Wantoota warshaaleetti oomishamanii saamsamanii gurguraman nyaachisuu xiqqeessuun kanneen manatti oomishamaniif kuduraalee fi muduraalee baay'isuun gaariidha. Akkasumas guyyoonni 1,000 jalqabaa guyyoota 1,000 jalqabaa yeroo jennu guyyaa daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumame eegalee hanga waggaa 2tti yeroo itti carraa daa'imman akka hanqina nyaataas ta'e furdina qaama hamaa ta'e hin qabaanne taasisuuf itti gargaaramnu yeroo murteessaadha. Kanaafuu haati yeroo ulfooftu osoo ulfi gadameessa haadhaa keessatti nafin dura ulfaatinni qaama ishee madaalamaa kan ta'e ta'uu qaba. Haati yeroo ulfaatinni qaama ishee akka humnaa ol hin daballe amma danda'ametti ittisuu qabdi. Akkasumas daa'imman aannan harma haadhaa hoosisuun kanneen biroorra daa'imman aannan harma haadhaa hodhan carraan furdina humnaa olii qabaachuu isaanii waan hir'atuuf aannan harma haadhaa hoosisuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas daa'imni yeroo dhalatu ulfaatinni qaamaa guddaa yoo ta'e fakkeenyaaf ulfaatinni qaamaa kiiloo 4 ol yoo ta'e akkasumas immoo ulfaatinni qaamaa xiqqaa yoo ta'e dafee qaamni dabalee kan jiru yoo ta'e carraa isaan baay'ee furdachuuf qaban ol ka'aa waan ta'eef hordoffii ulfaa taasisuun daa'ima ulfinni qaamaa giddugaleessa ta'e qabaachuuf yaaluun baay'ee murteessaadha. Isaan kun qabxiiwwan murteessoodha. Kanneen kana maatiin dalaguun carraa daa'imni isaanii ulfaatina qaamaa hamaa ta'e qabaachuu irraa hir'isuu ni danda'u. Har'aaf kan qabadhee jira. Dabalata gaaffiif yaada qabaattan waa'ee ulfaatina qaamaa irratti koomentii jala naa kaa'aa ilaaleen isin deebisa. Galatoomaa.